Ashama harka fuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala keenya irratti argamtan hundi keessanuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa kaarrallee deebinee dhufneetoo jirra. Gaafii keessan namoonni keessan nu gaafataniitu jira jechuudha. Isallee waa'ee kara gaa'ilaatiin wal qabateedha jechuudha. Gaafii kana aanatu dubbata deebii garuu isattan isin dabarsaa garuu mee dursaa nagaa isin naa jedhu. Video kana like share gochuun dagatina warroonni chaayinaala keenya faarawata kan immoo subscribe godhuun maatii keenya ta'a. Commenti keessan argaa jirra warroonni wanta baay'ee nama bohorsu nu barreessaa jirtan hedduu tokko galatooma warri kuwwanillee nu barreessaa yaada keessan irratti ammallee qabannee isinii dhufna. Isiniin jechuun jaaladhaa mee dursaa nagaa isiniin jedhee ka'ee walitti deebi'a. Ishii akkam jirtu chaayinaali keenya jalatti kan argamtanii jechuun barbaada bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Inna yaa'u kan qabannee jirru komentii isin nu barreessitanii jirtanis kana irratti nu hojjedha akkasiin jettan sana yaa'u dubbifannee arrammoo waa'ee gaa'ilaa qabannee jirra. Gaa'ila gaafa jennu yaa'u warra biyya Arabaa jiranii achi taa'anii asii achi yookaan jaalallee yookaan obbolaa jedhanii kan isaan achi hojjetanii asii achi birrii ergamtu jira. Mucayyoo tokkotu karaa imoo dubbattee turte. Innaa kan ishiin jette abbaa manaa asitti jaallattee kan qabdu tokko jira. Achi edda achi deemtee booda asii achi birrii ergite mana ijaarsisaa turte. Mana iddoo ijaarsistee booda waan hundumaa addaa xumuranii booda walitti bu'uun dhufee natti fakkaata. Walitti bu'anii. Innaa edda walitti bu'anii booda yaa'u lolliin dhufee walii galuu didanii. Maaliif kuni amanamummaarraan kan ka'edha. Irruma caalaatti warri biyya Arabaa jirtanii baay'ee nama amantu achi teessanii. Amanamummaan immoo hin ta'u. Matsaafni qulqulluun akka jedhu naman ni ya'a. Baay'ee nama amantu isin achi teessanii. Garuu isin achi teessanii kan isin hojjettanii kan isin ifannaa nama meeqaa dandeessanii mana keessaa hojii baay'ee jira. Mucaa baattanii, jaarsi dhibdanii, jaarti dhibdanii waan baay'eetu jira achi akka asii miti. Asii gaafa namni isinitti daawwalu nutti irree gaafa isin daawwalu jireenya guddaa yookaan bakka bashannanaa keessa waan jirtanii fakkaata. Garuu akkas miti gaafachi isin achi teessanii waan baay'eetu jira. Ifannaan jira. Waan baay'ee waan garaa garaati. Birrii argachuuf nama jijjiiramuu fi waan inni hojjenne hin jiru. Kanaafuu achi teessanii kan isin hojjettanii geeddaramuuf biyyatti galeen bakka akka nama tokkoonis jireenya mataa kun jiraadha. Jireenya mataa koo danda'een jiraadha. Kan isin jettanii fi kan asii deemtanii biyya Arabaa kan deemtan jecha. Garuu gaafa achi deemtanii nama amanuurraan kan ka'e obbolaa keessanitti birrii argitu. Jaalallee keessanitti birrii argitu. Garuu jaalalleen keessan as taa'ee mana puulii, mana dhugaatii, mana caatii taa'ee akkam jirta bareedduu koo siin jedhaasii arraba isaa damma dibatee. Atis immoo akkasuma yaa'u nama amantaa waan ta'eef garaa kee yookaan laphee kee tuqataa arraba damma jettu kan asitti dubbatee asii achi ergitaa inni asii caatisaa qaamaa dhugaatisaa dhugaa puuliisaa taphataa birriitti mutu achi gaafa dhufta harka duwwaa dhufta. Birrii naa kaayeera mana naa ijaareera lafa naa biteera jettitu. Garuu gaafa dhufta harki duwwaa ta'a. Achi gaafa dhuftu abbaa kee fi haati kee garagalanii sin ilaalan rakkoo ta'a. Hiriyyaan illee garagaltee sin ilaalta. Araba waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 teessee dhufte harka duwwaa akkamitti dhufte kan sin jedhu. Namni ittiin maqaa keetiin buna dhugaa jechuudha. Kanaafiyyuu ani waan isiniin jechuu barbaadu waan keessa koo jiru as duras yoo shawwadamtanii yoo jiraattan garuu ammaa kaasaati inni darbeera harkatti qabadhaa. Yookaan akka wanti mataa keessanii baafadhaa yookaan abbaa fi haadha keessanitti ergaa. Obbolaatti hin ergina
jaalalli keessanitti hin ergina. Yookaan akka wanti mataa keessanii baafadhaa yookaan immoo abbaa fi haadha keetti ergadhu lafa naa biti mana naa biti jedhii isaan gatanii sin gatanii ilmoodha akka dhiigadha eessatti si gatu. Garuu obboleessi keessa si nyaata hamaadha. Obboleessi hin amanamu hiriyyaan hin amanamu. Kanaafuu hadaraa kana sin jechuu barbaadu. Hadaraa mataa keessanii jijjiiruuf deemtanii asii gaafa achi dhuftanii sammuun sin tuqama. As gaafa dhuftanii nama baay'een argi. Nama baay'ee qobaata dubbatutu jira. Nama sammuun darbetu jira. Maaliif hoggaa amma kana taa'ee mataa kun jijjiiradha jireenya mataa kun jijjiira jedhee yookaan asii barumsa kutaa 10 dhabee deema yookaan 12 dhabee deema aariidhaan garuu achi dhaqee gaafa harka duwwaa dhufu amma kana dabarsee asitti gaafa sammuun tuqamu baay'ee namatti dhaga'ama. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu yookaan akka wanti mataa keessanii baafadhaa yookaan immoo abbaa fi haadha keessanitti ergadhaa malee obbolaa fi hiriyyaa jaalallee kan isin jettan isin baasu sin nyaata. Sin achi teessanii as achi ergitu inni asii jaalallee biraa baafate jaalallee biraa faana birri keessanii bashannana waan akkasiitu jira. Kanaafuu waan keessa koo jiru kanadha. Yaa'u sheerii fi koomentii achuma jalatti mukaa waan irratti isin hojjechuu barbaadan irratti isin hojjennaa yaada isinii kenninaa waan keessa keenya keessa bubbulee isinii laannaa jechuun barbaada. Galatoomaa yaa'u isheettanii dabarsee jechuu barbaade. Galatame guddaa isaa yaadan ulaatti irratti anuyyuu dhugaa as keessatti waa baay'ee ilaalaa jira jechuudha gisee nu dubbatu. Eenyumti keenya seenaa mataa keenyaa qabna waan ta'eef jechuudha karaa obboleewwan ittinillee egaa kana keessatti immoo obboleettiin keenya kan jettu tokko hin jirtu. Egaa kan ishiin jettee ani kan marraayyuu kophaa jiraachuun hin danda'amu ani itti miidhamee jira mana itti ijaare anuma taa'ee egaa hojii hin hojjetu. Kanaafuyyuu eeggan amma isaan addan ba'a jedhee waggaa lamaadha eeggan kara maatii koo itti deebi'ee yookaan maatii koo gargaaruu qabee dura baay'eetti ergee kiyyuma taa'ee egaa nama badee ta'eetoo jira. Garuu daa'ima tokko irraa qabna osoo amma immoo hin araaramna jechaa jira ijaa ta'eefi daa'imti kootis akkuma jiru taataa waan kophaa jiraachuu hin danda'u kan jettudha. Deebiin achirratti maal jetta yaada kee? Ani kanarratti yaada ani qabu walitti bu'anii jiraatanii bakka hamma isheen achi dhuftutti eegee asii seera karaa gaa'ila isaanii abbaa fi haadha bukkeetti xumurate samaayina godhatanii waliin jiraannaadhaan jiraachuu ni danda'ama. Garuu achuma teessee ammas birrii ergetanii akkasaa ta'u jette baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu kophaa taa'uun immoo hin danda'amu. Akkamitti namni dhalatee kophaa taa'a? Kophaa jiraachuu hin danda'amu. Kanaafuu achi dhufteerree yoo nama kana faana natti hin fufa naa ta'a yoo jette as dhuftee samaaniyaa abbaa ishee haadha ishee bukkeetti walii kaanii yookaan walii farramanii waan jiru asitti xumuratanii jireenya mataa isaanii qajeelfachuu yookaan immoo faana walii galii yoo didan immoo asitti isheen achi teessee harka isheetti waa qabattee dhuftee taanaan birrii harkarraa qabdi hojii mataa ishee qabdi taanaan as dhuftee hojii mataa ishee dhummannaani gaa'ilaa qabdu argatti hin jiraatti bakka sammuu ishee waqqafamu. Kanaafuu yoo akkas ta'e malee qobaamu jiraachuu hin ta'u yaadaan qabu kanadha. Galatoomii guddaa isaa kanaafuyyuu inni illee hojjechuu qabaadha. Kan lama taanee hojjechuu ni danda'ama. Akka as dhufanii isaafis hojii dhuunfee ishees mataa isheetti hojii dhuunfatte jireenya mataa isaanii akkuma duraatti immoo deemachuu hin danda'amu. Garuu achi teessee ammas birrii ergitee akkas godhee yoo jettee hin ta'u gaafa harka duwwaa dhuftee numtu galagalee ilaala. Kanaafuu yaadaan irratti qabu asitti dhufanii achi dhuftee asitti xumurachuudha bakka warra ishee bukkeetti abbaa ishee haadha ishee bukkeetti waan jiru xumuratanii booda jireenya mataa isaanii jiraachuu ni danda'ama. Malee achi teessee ammas immoo akkuma duraa ergeetan naamni yoo ta'e hin ta'u. Galatoomii guddaa isaa siin jecha mee amma keessattuu jechuudha shamarran keenya biyya Arabaatii dhiironni biyya keessa jiran yeroo baay'ee bakka adda addaatti hoggaan ilaalchi isaan qaban xiqqoo isaa gadi bu'aadha. Sababiin maali? Sababii akkamii gaafa jettu? Fakkeenyaaf amma ilaalchi ijoollee shamarran biyya Arabaatiif qaban baay'inaan dhiirota gaafa bakka tokkotti yookaan taaksii keessatti hoggaan argu. Yookaan immoo bakka yeroo wayii neetworkiin na didee mana kaaffee wayii taa'ee ture. Neetworkii sirreeffachuudha jechuudha. Achi taa'anii nama sadii waan akkasii ta'anii caatii qabatanii jiru buna dhugu.
achirratti waan baay'ee dubbatan shamarran ilaalanii suuraa shamarranii ilaalanii jechuudha. Ilaalchi isaanii baay'ee baqa gadi bu'aa kan ta'e wayii dudubbachaan maalirraa ka'eeti garuu ilaalchi isaanii warra achi dhufe moo warra warri as jiru dhiironni warroonni warra edda achi dhufanii moo edda achi jiraatan achuma shamarran achi jirtu wanti kan dubbatan wantoota ilaalcha gadi bu'aa ni qabu kun maalirraa ka'eeti garuu humna ofiitiin hojjetti nan jijjiiramettee biyyaa baate malee wanti biraa homtuu ciiti biraa achi keessatti homtuu hin jiru. Hojii isheen hojjettu ilaalaniitu gaddanii? Wakka jiraa miti xiqqeessu waan akkasiisa warroota qabaniif maalinni sababbiin isaanii? Ayi sababiin isaanii kan isaan akkasii gadi buusan gaafa jettu yaa hawaasii deemanii biyya ormaa gaafa deemanii kan namni tokko nan jijjiirama jedhee deema. Inni kan isaanitti dhaga'ame shamarran biyya keenyaa asii deemtee biddeenuma barbaacha miti jijjiiramu barbaacha miti kan isheen deemtu jedhanii yaa nutti illee dhaga'ama akkasuma anatti illee gaafa inni waan natti dhaga'ama hojii isaan hojjetan gaafa inni argu annaa baay'ee namatti dhaga'ama jechuun nan barbaada maaliif jijjiiramuuf miti mataa ishee jijjiiruudhaan miti kan isheen asii deemte biyya sana kan deemtu gazzaba argachuuf yookaan birrii argachuufidha garuu achi deemte gaafa immoo asii achi immoo kan akkuma duran dubbadhee jaalallee yookaan obbolaatti ergite yoo harka duwwaa dhufte immoo hojii kana hojjettee gaafa harka duwwaa haftu gaafa sammuun tuqamu hammam namatti dhaga'ama kan jedhudha kan isaanii gaddan kanadha jechuu barbaadeen. Anirree akkasumatti yaada gaafa ilaalu jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran keenyaaf jajjabina guddaa wayii laadduuf jecha dhuma viidiyoolee itti neeressinu jecha isaan sirriitti utubu. Borumna lapheen kan cabe baay'ee tura keessattuyyuu karaa jireenya karaa dhiiratiif shamarran jidduu kan jiru baay'ee miidhamtoota shamarran keenyanii jecha jajjabeessu tokko kan wasitti dhufe dubbadhuuti asumarratti goolabna guyyaa har'aa jechuudha. Ayi hojii hojjechuun bareedaadha. Hojiin nama boonsaa namni hin hojjenne nyaatiin jedhama isaan qulqulluurree namni hin hojjenne nyaatiin gaafa hojjetanidha kan nyaanni namatti mi'aawu kan itti gammadanii nyaatan gaafa lafa qabuusan edda hojiin as keessatti hojjetanii edda nama milkaa'u didee yaa'u iddoo waaqayyo nama geesse yookaan bakka akkuma sana machiran biyya arabaatti bakka hojiin jiraannaan hojjetame birriin argamnaan namni jijjiirama namni kamiyyuu jijjiirama kanaafuu yaada ati irratti jette sana irratti maaf fiyala waan barbaade hin ta'in hojiin hojjetame nama jijjiiraan hojiin hin tuffatamu garuu hojichi nama jijjiiruu qaba hojiin hojjetamu sun nama jijjiiruu qaba malee caaluun jedhee miti garuu hojiin kun na jijjiiraan anaan bakka eenyuma yuun gashu waan barbaade yaa ta'u garuu na jijjiiruu qaba hojicha nan na jijjiiruu qaba jettanii fudhachuu qabdu jechuudha akka kootti. Innaa waa tokkotu jira namni gurbaa tokkotu hojii hin hojjetu hin nyaata caluun jedhama nyaata boris hin nyaata eegtanis hin nyaata hojjedhu jedhu gurbaan kun hin dide abbaa fi haati hojjedhu jedhu hin dide inni hojiinsaa maalidha nyaatuma nyaachuudha caluun jedhee man xaraga bulee umarratti abbaa fi haati gaafa rakkatanii bakka edda didee nyaata bichaa edda nyaatuma bichaadha bu'aan isaanuufi nyaatuma nyaata malee hojii hojjechuu dideedhan achi umarratti nami gurbaa kana bakka hin awwaallaa jedhanii namuu fayyaa harka isaa fi miila isaa hidhanii saaxinii keessa kaanii gara boodhaa geessanii gaafa geessanii namichi ollaa tokko jira dhiisaa hin awwaaliinaa gootaraa keessa minyaan jira achi keessa gashinaa boqqolloo haa nyaattu jedhe achi warraanii gurbichi nagaa silaa saaxinii keessa jira ciisee boqqolloon qalqallaadha qaqaawwaa jechuudha hin ta'uu yennaan edda boqqolloo dhiistee immoo daakutti na deebi'uu fi awwaalaa jedhee achumatti na awwaalaa itti deddeebisaa biyyoo jedheedhan kanaafuu namni hin hojjenne nama hin hojjenne namni irra hin jaallatu jechuu barbaadeen namni kamiyyuu nama hojjetu jaallata gaafa hojjetee namni kamiyyuu gaafa geeddarame baay'ee nama gammachiisa kanaafiyyuu hojiin tuffii hin qabu hojiin hojjetamee nama jijjiirraan hojiin kamiyyuu tuffii hin qabu jabaadhaa
jecha namaan dhaga'inaa isin hojii keessa hojjedha garuu waan ani isinitti dubbachuu barbaadu waan keessa koo jiru duras dubbadheera bakka naman amanina obbolaa keessa hin amanina jaalallee keessa hin amanina hojii hojjedhaati geeddaramaa koottaa namni kamiyyuu nama jaallata namni kamiyyuu gaafa namni birrii argatee gaafa jireenya mataasaa jiraachuu jalqabee namni kamiyyuu nama jaallata garuu gaafa harki duwwaa nama ta'e namni kamiyyuu galagalee naman ilaalu tuffiin dhufa namni kamiyyuu nagaa naman gaafatu kanaafuu hojjedhaa geeddaramaa akka argitan hin baasinaa bakka jijjiiramuu baatan waan ta'eef jijjiiramaa kottaa bakka namni kamiyyuu gaafa hojii hojjetu tokko jijjiiramuufi boriftaan uko gaafa jijjiiramteedha nama biratti kabaja kan qabdu abbaa faati kan si jaallatu obbolaan kan si jaallatu ollaa kan si jaallatu hiriyyaan kan si jaallatu gaafa jijjiiramteedha kanaafuu jijjiiramuu baatanii jijjiiramaa isin jechuun barbaada yaa azalatti koomentii yookaan sheer naa gochuu hin dagatinaa waan irratti isin hojjennu achi jalatti nu barreessaa baay'ee sinan jaalladha jechuun barbaada galatuma waan nu dhaggeeffattaniif nullee si jaalannaa nuuf jiraattu siin jennaa viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata aga viidiyoo biraatti walitti deebiin turtii gaarii